Mee mudannoon tokko si mudatee beekaa obboloota koo inni illee maal seetanii jecha akkana jedhu shamarran biyya Arabaa xashiidha. Shamarran biyya Arabaa maraattudha. Sammuun isaanii likkiin hojjetu. Namni sinin jedhe hin jiru. Ashama harka fuutan. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma ni jalqaba isinii seenetti jechuudha. Isin immoo mana kana like, share, subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jecha akkuma dura isinii jalqabetti namni mudannoo shamarri biyya Arabaa xashiidha. Sammuun isaanii likkiin hojjetu, maraattudha. Sammuun isaanii bilooniin hin hiikkate. Minaamna namni isiniin jedhe hin jiru yookaan immoo jechamni jechuudha. Yeroo asii gallee sagalee ol fuudhee dubbanne maraattudha nuun jedhu. Yeroo aarri maraattudha nuun jedhu. Waa hedduun jechamni hedduun nuun jedhama jechuudha. Nuti shamarranii maaliif waan nurra ga'aa jiru waan argaa jirrudha. Namoonni mudannoo kana qabdan hin jirtan jedhee yaadu garuu mee warra namoonni shamarri biyya Arabaa maraattudha xashiidha akkasiniin jedhamanii jirtanii tokko ana jiraatti barreessaa jechuudha. Maaliif ni kana isinii fidee dhufee beektu wanni ni kana isinii fidee dhufee nuun namoonni baay'een hin maraatan nuun jedhu garuu nuti sammuun keenya maraattus miti xashiis miti waan tokkos taanetii miti jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jechuun hubattuu ogeettii yaaddu jechuudha. Kan yaadni nuuf galee kan eenyummaa keenya barbaannee of arganne kan jireenyi ilma namaa maal akka ta'e kan beenne namni tokko yoo maal ta'e akka jijjiiramuu qabu kan beenne sababbii saniin nama waa balleessu yoo argine ni aarra. Nama bakka hin taane bakka gadheetti argame yoo argine ni aarra. Nama maallaqa balleessu yoo argine ni aarra. Nama likiskisu yoo argine ni aarra. Kuni nuuf hin ta'u sababbiin kuni nuuf hin taane fi nuti eenyummaan keenya nama biraa ta'ee jira. Nuti nama biraa taanee jirra. Yaanni nuuf galee jira. Namni maal akka ta'e nuuf galee jira. Ilmi namaa maalirraa akka jijjiiramuu qabus nuuf galee jira. Kanaaf nuti wanta hin taane yoo argine ni aarra ni lolla jechuudha. Sababbii kanaaf waan nuti lolluuf wanta hin taane maaliif kana gootu maaf wanta akkanaa kun ta'uu qaba kun akkana ta'uu qaba jennee yeroo dubbanne maraattudha nuun jedhu jechuudha. Nuti maraannee osoo hin taane jireenyi nuuf galee eenyummaan keenya nuuf galee namummaan keenya nuuf galee miirri namummaa nuuf galee biyya keenya maaltu akka gara hiyyummaatti deebise maaltu immoo hiyyummaa kana jalaa nu baasuu akka danda'u nuuf galeetti jechuudha. Kan dubbannu malee wanta biraatii miti jechuudha. Jaalatanii jibbanni jechuudha warri biyya keessaa sumurii cabduun namni tokkollee akka ijoollee biyya Arabaa dhiira saataanu shamaras warri biyya ormaa keessa jirru yaadan namni tokkichi nuun hin gitu jechuudha. Haalota yerootiin wantoota yeroo wajjin deemu maal akka gochuu qabdu kan yaadu eenyudha shamarran biyya Arabaati jechuudha. Shamarri biyya Arabaa bilooniin hiikkatee osoo hin taane bilooniin jabaateeti jechuudha. Sammuun keenya kun waa hedduu yaaduu eegaleeti. Sammuun keenya kun xiinxaluu eegaleeti. Ani eenyu gadin jira maaf hin hojjenne inni sun eenyu maaliif ani maallaqaan irratti hojjedheetu irratti ergu maa balleechu isaan maal obboleewwan kee bakka hin taanetti yoo argamte maaf akkana taatu akkanatti hojjedha yoo hojjettan jijjiiramtu yoo jedhan maal siniin jedhu beektan obboleewwan kee jedhan nuti hojjennu maallaqa nu ergisiin jedhu malee hojii ati gorsituuf sumni cabdu sirraan fuudhan maal barbaadu maallaqa nu ergiti waan akkanaa bannee hojjennaa waan akkanaa uumnee hojjennaa sin jedhu. Dhaggeeffadhu yaa shamarran keenya biyya Arabaa teechee obboloota kiyyaafan hojii bana obboleecha kiyyaafan kana godha yoo jette idimee kee guutuu biyya ormaatitti hafta. Biyya ormaatitti hin galtu. Obboleechi keessuun illee hojjete waan ati yaadde san hin raawwatu. Namni ilma namaa birriin hin jijjiiru. Ilmi namaa birriidha yoo hojii bane sammuudhaan hin banne taanan birruma argate hojii tokko uume taanan hojii san wadi jedhee gatee biraa deema. Si karsaarsee maallaqa ati ergite san qileetti gadi naqa maaliif hojjeteen argine xaaree hin finne eecha akka dhufe hin beeku maallaqni sun akkamta akka dhufe hin beeku waan ta'eef achi gata. Obboleetti ta'u agaye
kushiinaa gandaa keessa dhaabbachaa shintibeetii namaa dhiqaa obboleecha koo kanan hojii banaaf jettee hin xaarin duuba hin fiigin kan sirraa gahee qabu haadha abbaa kee qofaadha. Haadha abbaa kee qofaaf waan isaan sirraa barbaadan godhiif. Saniin booda obboleecha kee yoo dandeeche yaadan malee maallaqaan hin deeggarin. Namni kamiyyuu gaafa itti dafqee itti dadhabee fide malee gaafa taa'ee fide wanti suni waanuma uumaa malee dhufe. Mee gaaf tokko nu gaafuma tokko akka carraa ta'e yookaan madaamin teenya hojjette yookaan namni isin wajjin hojjettan tokko gaafa tokko nyaata hojjetee kottu nyaanna gaafa siin jedhe nyaata san ofii keetiin hojjenne nyaanni sun maal sitti jedha. Ofii keetiin hojjenne waan ta'eef homaa tokko sitti fakkaata. Kan irraa nyaatte kan irraa gatta. Garuu odoo ofii keetii hojjettee dadhabdee fiddee mooyyuu akkam takka hojjette waan argituuf nyaadhu gaariidha jette. Irraayyuu hafummoo nan ol kaa booda nyaanna jetta jechuudha. Dadhabdeetu hojjette waan ta'eef. Kana bichaan yeroo tokko madaamonni yeroo irraa ka'e birrii xiqqaattus hadiyaadha yookaan sixootadha jettee nu kenniti. Maallaqa san turre nu mararamoo maallaqa gubannee ji'aan argannu san kan sixootadha jedhanii nu kennan san balleechuuf jarjarra. Waan hin baafne waa'ee waan hin baafne gochuuf jarjarra jechuudha. Kanaanan bitadha isheetu naa kenne maali tola naa kennite jenna jechuudha. Garuu kan ofii keenya hojjennee baatitti argannu san immoo boolla seenne baddaa buune bagaara buune waan finnee fi nu marara jechuudha. Kanaaf nama tokko yoo sammuun isaa jijjiiretu hojjetee xaaree dafqee wanti sun akkamitti akka dhufu yoo bareen alatti ati asii maallaqatti ergitee kana godhi yaa obboleecha koo akkasitti godhi yoo jetteen waan takkallee obboleechi kee hin jijjiiramu jechuudha. Bara baraanuu hirkattummaa kee jala jiraata. Gaafa hirkattummaa kee barsiifte immoo ani nan gala gaafa jettee itti dubbattu inni hirkattummaa kee baratee jira waan ta'eef akka ati galtuun barbaadu jechuudha. Ammallee maal barbaada? Hirkattummaa kee akka biyyuma ormaa kana teechee maallaqa ergituu barbaada malee akka galteetu namaan qixxaatu hin barbaadu jechuudha. Ilma namaa kamiyyuu taananii maallaqni hin jijjiiru jechuudha. Mee nuti gaafa biyya ormaa jirru immoo har'a garaagarummaa qabna. Gaafa biyya ormaa biyya keessa jirru mee wantumti waan nutti fakkaatu ni jira. Nima arganna biyyatti illee maallaqa garuu haga biyya ormaa kana xaarrii dafqinee waan hinfinneef wayi nutti fakkaata baduwaa wayi nutti fakkaata omaa nutti fakkaatu jechuudha. Kanaafuu obboleettii koo yoo nama ta'uu barbaadde yoo jijjiiruu barbaadde nama biraa jijjiiruun duratti ofii keetii dhaabbadhu jechuudha. Ofii keetii mukatti hirkattee nama tokko dhaabuuf hin xaarin. Jalqaba ofii keetii dhaabbadhuuti saniin booda immoo kan namaa san immoo itti yaadda siniin jechuu jaaladha. Garuu bakka kanatti yoo nan balleeche dhiifama naa godhaati. Maaliif jennaani namoonni baay'een asteenye biyya ormaa teenyetu jechuudha. Ebiluufan kana godha ebiluufan akkas godha kan jedhu kanatu biyya ormaatti nu hambisaa jira jechuudha. Namni kun humna qaba. Obboleechi kee humna qaba. Nama hojjechuu danda'u nama hojjeteetoo waan tokko uumuu danda'u waan ta'eef dirqama sammuu isaatiin hojii isa baasu xiinxalee ofii isaatii hojjetee argachuu qaba malee atasteechetti ergitee hojii kana uumii gaafa jette koongu malee hojii san uumee akkan hojjenne na'amani dhibbatti jechuudha. Hin hojjetu jechuudha. Ijoollee baay'eetu haala kanaan kasaaree umurii isaanii biyya ormaatitti fixe jechuudha. Seenaa obboleettiin teenya natti himate takkan isinii fidee dhufa jechuudha viidiyootti aanutti. Kanas sinin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyya kana asumarraanan goolabaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa sinin jecha bye bye.